Akkam jirtu nagaa keessanii fayyumaa assay baga nagaa taatan hordoftoonni jaallatamoo fi kabajamtoonni isiniin jechaa obboleessi yookiin immoo nama jabaa ta'ee yeroo darbeellee Abrahaamiin waamee yaa Abrahaamii maalidhamee waa'ee gaa'ela kana maa calliste maaf hin sirreessitu waliin qixxeessitu jedhee akkuma gaafatee guyyaa kaleessaa immoo Ruutaadhaan waameenii mee akkuma Abrahaamiidhaan gaafadhetti osoo wanti tokko keessa isheetti hin hafiini akka isheen natti himtuun barbaada yoo jedhu dubbatee ture jechuudha. Nuti akka isaan gargar ba'an hin barbaannu akka isaan tokko ta'anii akka isaan jaalala uumanii dhala gidduu isaanii jiru kanallee waliin guddisanii barbaanna. Diigumsi kun sirrii miti akkasuma akkuma namni adda addummaan jiraatu booda walirraa fageenyi hin dhufaa adda ba'uun kun hin dhufaa jaalalli kaleessa wal suufuu baran hin dagatamu jedha jechuudha. Sanaa booda Ruutiin kachecha dhufte akkuma jedhanii Ruutaadhaaf huccuun garaatti ittiin baatan sun hin bitamne dhugaan siniin baay'ee nama gaddisiisa asirratti jechuudha. Nama gaddisiisa jechuudha. Jarqin ishiin uffachaa jirtu dubartoonni kan garaatti baatan miti haa ta'uyyuu malee maal godhe jaarsarraa gargar ba'uun miidhaa guddaa fida jechuudha. Akkuma jedhe immoo yeroo darbee amma balleessaatti Ruutaanii isa Abrahaam intala kana faana shirri gudi jedhu lakkaayyatti hin jenne namni bulee gaariidha waa beeka waa hubata bagan bubbule siniin jechuun jaaladha. Gaa kanarratti dhufte gaafa dhuftuutti akkam naguma dheenii bakkaala gagaafatee gaariidha bareedaadha jetteen jechuudha. Sanarratti yeroo baay'ee ani si argee si wajjin haasa'uu nan barbaadan ture har'a hin turre garuu immoo yeroo isaatti wanti hundumtuu ta'eera. Mee akkamitti ilaaltaa mee walirraa fagaachuun keessan gaariidha asis kinoo haala kana keessa jirta maalinni jennaanini ani maalin godhe waan hin godhe tokkollee hin qabu inni jireenya biraa keessa galee laayifii addaa keessa galee sharri gudechaa jira fata jechaa jira jette jechuudha. Haalonni darban dagatameera amma balleessaa yeroo darbee Ruutaa bira jira tureeyyuu amma immoo gara Abrahaamitti geeddaramee jira jechuudha. Isa kanadha amma egaa maaltu ta'in jettaniireeyi. Sanaa booda ani waan baay'ee yaaleera wajjiniin haasa'uu yaaleera haa ta'uyyuu malee teessiseenanii dhimmi dubartootaa kunii dhaabbachuu qabaa afuu qabaa dubartoota walitti funaaniin jedheeraanii qarraa borunaan jedha tolenaan jedha garuummoo waan inni godhe waan inni wal qixxeesse tokkollee waan hin arge hin qabu. Kanaafiyyuu ani gubachaa boba'aa coggaarran nalaaxamaa jiraachuu hin danda'u irra gargar bahuun filadha jette jechuudha. Ani gargar bahuu isa jedhu kana dhaga'uu hin barbaadu ture jennaan osoo ta'uu baatee illee garuu baay'ee gaariidha. Garuu modda ta'e immoo wanti godhamu tokkollee hin jiru. Baay'een isaanii gaala dhaabbatanii dhala godhatanii waliikuu ni jiraatu. Jettee inni immoo ani amma si dhiisee deemuuf osoo hin taane si fuudhee gara manaa deeminanii Abrahaam faana teessanii akka sinaasoftan nan barbaada osoo naniyyuu hin jiraatiin jedhee jechuudha. Namni kun dhugaa dubbachuuf sirra isaatidha. Amma too isaan lamaan taa'anii kaameraan jiraachuu baatee ati kan barbaaddu maal ani kan hin barbaadu kanadha jetteetuma amma sotootti himtee gaarii ture. Ishiin garuu isa kanaan hin dhiisne jette dura taasisaan ture jette dhugaadhas mee takka takka jechuudha. Obboloota koo wanti gaafattanii abbaa manaa keessan irraas haa ta'u maatii keessan irraas haa ta'u wanti isin hin arganne wayii ni jiraata jechuudha. Amma fakkeenyaaf nusumtama biyya Arabaa keessa gaafa jiran obboleessaan kana godhi jennee obboleettiin kana godhi jennee isatti ariititti barbaaddattu tan ishiin immoo achi lafarra gottutti jechuudha. Hindi immoo gottutti jechuudha. Ruutaan ammaa kanadha rakkoon ishee jechuudha. Ta'uuf hin dandeenye adda cituuf hin dandeenye waan jetteen sana Abrahaam gochuu hin dandeenye akka ishiin jettutti jechuudha. Egaa abadaan ani gara manaa hin deemu. Kan
deebinaaf hin deebine baay'een qabaa. Yeroo darbee mucaan kalsaate jedhamee dhufee ture. Dhufee haa turuyyuu malee hin geeddarame jedhanii. Eeshin booda geeddarame moo jenneetu mucaa harkaa fuudhee manatti galchee wajjiniin jiraachaa jira. Ofiisaatiif qulqulluu ta'uudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Garummaa ta'u malee hojiidhaan agarsiisaa hin jiru. Afaaniin kan biraasaa hojiidhaan immoo wanta biraa hojjeta jettee jirte jechuudha. Asirratti gara laafummaan akka malee baay'ee akkasii bari dhugaan siin jedhe. Maaliif yeroon akkasiin jedhu ani jabduu ta'e miti dhuguma gara laafummaa jechuun dhugaan siin jedhe baay'ee badaadha. Abrahaam intala sana harkaa osoo boo'uu dhiistee lafaan of qaxaqqaxxee akka nama buqqee lafaan dha'utti mataan ishee adda baheerayyuu ta'e intala harkaa mucaa fuudhuu hin qabdu. Egaan viidiyoo kukkutaa hojii addaa gidduudhaan immoo irraa nama amanitti deebi'aa kaa'ee harkaa fuudhuu qabu ture jechuudha. Hordoftoota kiyya innaatti yaadamu jechuudha. Isaafis hamma rakkoodha. Haati manaas kinoo yeroo darbatu inaaffaan qabdu ta'ee abeel fa'ii waamtee otoo fedhii qabdu ta'ee gaafatu turte fedhii gara manaatti deebi'uu qabdi. Egaa immoo wanti hojjetamaa jiru immoo namatti intoluu intallees yaaduma bashannansiisti jedhu malee sobadha yaada miti yaaddeetudha. Isa kana dhagaa amma hin fedhu jetteetti akkasumallee hin jiraatama anama boqonnaa argadheera haalaan keessa jiru anatu beekaa natti tolee hin jira jettee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf miidhamaadhuma jirti homaatti tolee hin jiru. Yeroo tokko immoo dubartoonni jechuudha waan tokko qoyinan sirreessa jedhaniitu yeroo gara balleessaatti dhufu ni jira jechuudha. Ruutaan manaa bahuu hin qabdu turte manuma ishii keessa teessee haala jiru hundumayyuu ija jabaattee sirreessuu dandeessi turte manaa bahuun ishii kinoo haala kanaadhaan ishii miidhee jira jechuudha. Addunyaa mararra naanna'ee suurri isaanii viidiyoon isaanii inni yoo asii waamame ishiin asii waamamti. Kun immoo guddummaa namummaa namatti agarsiisa taanaanii nama xiqqeessa dhugaan siniin jedhe. Akkasuma gaa namni kunillee ishiillee waame kunillee jechuudha nama jabaadha. Ammas ta'eera taanaanii ishiin deemteetti jedhee waan dhiisuu hin qabu. Ani Abrahaaminis nan gaafadha maalidhaa fi kanatti intala kana faana akkana gochaa jirtu kana raawwachaa jirtu jedhee isaanis nan gaafadha akkuma ishii gaafadhe irra deebi'ee. Haa ta'uyyuu malee dubartii taatanii yookiin immoo shamarran ta'aatii yaadaa itti inni akka salphaatti natti himee dhuftee manatti galtu jedhee jechuun dhugaadhumaas gaaffii baattee manatti galuu jechuun hin ulfaate jechuudha. Inni maqaa isaa of sirreessuuf of bareechuuf akkasumallee nama fuulduratti akkas jennaan na didde jechuuf malee fedhii irraayyuu miti dhugaa miti kan na gaafate dhiifama hin fakkeessa yoo jettus dubbattee jirti jechuudha. Nutillee akkasitti si yaanne lafa kanaan kan geessise garuu dubbii ruutaadha jechuudha. Egaa qaawwaan immoo ammuma mul'atu jireenya keenya keessatti waa galaa deema jechuudha. Waa galaa deema dafamee walitti dhiyaatu taanaan walitti gaxxamu yookiin immoo cufamu taanaan banama deema jechuudha. Nakkufaa deema wanti kuni sini gargar hin baatan dhugaadha sin gargar hin baatanii ati Abrahaamin malee nan jiraadhaan soba. Abrahaamis malee jiraachuu hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee naannoo isaarra dubartoonni fagaachuu hin danda'ani. Isa kana immoo jechuudha gara tsabalaatti deemaatii xammaqamaa lachan keessaniyyuu jechuudha. Amma yookiin hospitaala wayii galtanii maramuu qabdu. Maaliif jennaani asiinati isatti ni naaffita karaa tokkoon immoo na gaafatamte immoo hin barbaadu jetta. Innama waa argite immoo maaliif kun ta'a jetta. Inni asiin ruutaan dhufte manatti haa deebitu jedha. Asiin immoo inni bashannana kaleessa immoo viidiyoo ajaa'ibaa
Humtuuyyuu si jenna jalaan tuqeenii rakkoon sin dhayeenii achi booddee immoo maalii kooti ati aduudha waan ta'e afaan Amaariffaatiin sirbee fi naasa kanadha ayimisuudha ani akkati jalqaba dhiira deessus awwiikoodha maaliif jennaan rorroo kana boocha kana diraamaa kana sirraa dhaabadhee abdii guddaan qaba naasa kanadha kaayirootti yeekiyaa fataa sanaadhi akkasumallee gaabbitee tunatti fakkaate isaa abeel fa'ii waamte sababiin isaayyuu yaadeetitti qindeeffateetuma hojjeta malee homaa hiriyoota natti fakkaanne jettee jirta jechuudha. Seeraa bakka amma inni maraaramtu namni kun immoo nama cimaadha nama yaada qabudha akka warra kaanii miti jechuudha. Maali sababii keessanii iyyuu mee namoonni baay'een gaazexoota ta'anii hundi isaanii bakka bilbila qabatanii bakka kanaatti qabatanii akkatti maa jechuudha. Maali abbaatu jireenya tolfata abbaatu jiruu tolfata jaalalaan qabdee qonsus goote atis tiirummaa qabdaamu jechuun warri halaa jechuudha. Akkamittiin jaarsaa kee kanaan kabaa qabanii harka keessa galfatanii wajjin kolfanii taphatanii asa akkamitti abbaa manaa kee sussuku goote akkasitti ofitti qabachuu dadhabde sussuu dadhabde manatti deeffachuu dadhabde maali akkamitti sirratti alanyati ta'a jaalala kee yoo gaafa sanoo simateera viidiyoon sun iyyuu ol bahee itti nuttiyye ol baasaniiti jechuudha fidaniiti Verify irra kaaniiti jechuudha ol baheetila ani ilaalaan ture jechuudha godhadha garuu ol baasan namni jechuudha koppii godhanii TikTok irratti Facebook irratti maa banta mana kee maa banta laphee kee maali hedhiiti waamiiti shaayii wayii wajjin dhugaa kuni sirriin irratti gochaa jirta kan hin baadhu dhala keetidha jedhi. Ay, si gaabbisiisa mammaa innati yeroo darbe sana biyya London deemuudhaaf qophii xumurteessu. Ay, maamiti baachuushi.